Hello, assalamu alaikum. Akkam nagaya fayyaa keessanii jirtan ijoollee Oromoo hundumti keessanuu bakkuma jirtan nageenyi koo isin haguun isin jaa. Nagaya fayyaa kooti akkuma amma dura dhiyoo tana dheengaddaa waadaa isiniif seenee ture. Bare waan ajaa'ibaa takka waan isiniif baallama seenee ture san ni yaadattanii isin yaadachiisuudhaaf akkaataa iskiriina jawwaala keessanii kana itti dukkaneessitan jechuudha osoo power offiin dhaamsoo sun ta'in lock osoo ta'in jechuudha ammas akkanumatti dukkaneessitanii power offiin hin dalagu okkeen kun wanni hundinuu hin dalaysiisu hin ifuu jechuudha keessaafuu warroottan shamarranii biyya arabaa keessa jiraatan namoonni hedduun jawwaala keessan fuudhanii fattashuudhaan suuraa adda addaa isin jalaa baasanii suuraa privacy faa jechuudha public gubbatti isin jalaa maxxansanii suuraa citee teessanii faa fuudhanii isin jalaa baasanii waan kana ta'eef jecha warrummaan shamarraniitu jechuudha isin jalaa baasanii waan adda addaa waan isin jawwaala keessaa qabdan suuraa hin taane faa isin jalaa posti godhuu danda'anii isinummaa warra shamarraniitu gizee olii qabamtan sirriitti isin fayyade jechuudha warroonni biyya arabaa keessa jirtan namni aapii kana fayyadamuu danda'u nama addunyaa hundarra jiru fayyadamuu danda'u warra Awurooppaa jirus Ameerikaas Awustiraaliyaas biyyuma ardii addunyaarra jirtan hundi fayyadamuu dandeessan jechuudha namoonni hedduun nama wajji jiraatanii fayyadamni isaa baay'ee salphaadha mee osoonii fi gama isaa hin dabarreen dura YouTube keessanni seenteen hogguut akka haala YouTube subscribe itti gootan isin agarsiisa YouTube kiyya bakka sarjii jiru kanarratti Hamza katabe gootanii gizee isinii dhufe bakka diimaa kanarra dhoytanii subscribe naaf gootanii jechuudha akka daddafee isin bira ga'uuf notification all irra godhatanii jechuudha waan ajaa'ibaa irratti isinii dabarsa achi booda gizee viidiyoo ilaaltan like comment illee hin darramina like godha share illee waliif godha like share qofa godha isin like tuquu fi share godhuun subscribe godhuun gatii isin kafalchiisu waan kana ta'eef jecha share subscribe like qofa godhaan isin jaa hayyee ammaan tana gama barnoota yoo dabarru plaastaro keessanni seentan achi booda bakka search jiru kanarratti hide screen jettanii search gootanii gizee isiniif dhufe install godhatan jechuudha ani ammoo waan gabbuufadhee qabuuf open godheetumaan seena yeroo isiniif gabbu'ee seentan booda haala kanaan isinii dhufe jechuudha haala kanaan isinii dhufa kunoo akkanatti dhufeeti start godhi jaa eegaluudhaaf jechuudha eegaluudhaaf maal goota mallattoo gaafee ta mallattoo stingii bira jirtu tana gama harka mirgaatiin jirtu tana irratti ni dhoowwita achi booda start guddoo geengoo sarara jidduu 0 jidduu jirtu kana jalatti start barreeffama sanduuqa keessa dhuftee jirti yeroo isin tun dhufte ni eegala jechuu yoo tuuqxe ni eegala amma niin tuqa mallattoo gaafii tuqe startiin xiqqoon tun gama jala naa dhufte achi booda startii guddoo kanaan tuqa jechuu amma guddaa kanaan tuqa stop jee magariisa yoo jira eegalee jira iskiriin irra sii baa jechuu akka nama miseenjeraan nama dawwalee miseenjerri gizee namni sii barreesse akkanumatti iskiriin irra ta'a bakkuma ati barbaadde geessite jechuu innillee akkasuma akkanumatti ta'a xiqqaateetuma amma iskiriin dukkaneessine jechuu iskiriin akkamitti dukkaneessite isuma deddeemu kan argite isuma kanarratti hogguut akka gattuudha bas dukkanaawee jira wanni feete ganaan bantu wanni feete abbaan fedhe dhufee si malee banuu hin dandayu suma godhate malee jechuudha akkamitti banta laaluu dandeessan fakkeenyaaf okkeen hin dalaydu power off hin dalaydu amma power off tuqu jira jechuudha power off tuqu jira power off dalagu wannummaan takka hin dalaydu isarraa okkeen tun hin dalaydu baakiin tun hin dalaydu okkeen hin dalaydu amma tuqutti hin jiru argitanii laa waan isin argitan fuula keessan duratti jechuudha kunoo haala kanaan waa takka hin dalagu kun hundi hin dalagu akkam jaa akka ati itti bantu yeroo lama wal jala xaqxaq gootee daftee wal jala tuuta banuudhaaf kunoo amma baneetiin jira daddafee wal jala tuqa amma niin dukkaneessuun namni biddu isuma tuutaa bar akkanumatti tuutaa bar wanni akka salphaan jirtu
isa firraa kaasuuf ammoo yeroo lama wal jala kattuutu hojjechiisuudhaaf ogguma takka kilik irra goota hunoo dukkanaawee jira jechuudha yaa salaam waan baay'ee salphaadha hoggulama xaqxaq wal jala goonaan inni dalagaa ammas ni dukkaneessa anoo argitanii kuni waan baay'ee salphaadha akkanatti haala kanaan irraa fayyadamuu dandeessanii isiniin jaa akkuma argitan dukkanaa jira wanni takkan dalagula power off intu ko jira amma power off intu ko jira waama takka mul'atu wal jala xaqxaq gooseetu akkanumatti ta'e jechuudha akkasitti fayyadamuu dandeessanii isiniin jaa yeroo gaarii qabadhaadha Facebook irratti illee isiniif maxxansaa YouTube kiyya subscribe like share qofa godhaan isiniin jaa isin gatii isiniin kafalchiisu waan ta'eef irraa fayyadamaa waan isin fayyadu post isinii godha isinis irraa fayyadamaan isiniin jaa akkasii turtii gaarii yeroo gaarii isiniin jaa I love you so much all Oromo people isin hunda isin jaaladha ijoollee Oromoo nagiyaan naaf jiraadha hanga walitti deebinuu waan ajaa'ibaati ammas tana booda beeysa isiniifin godha achi booda isinis waan itti aanu ni argitanii jechuudha akkas nageetti